Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Oduu fi odeeffannoo saffisaan akka addunyaatii fi biyyaatti jiru bifa maxxansaan yookiin barreeffamaan argachuuf toora telegiraamii ardii miidiyaa neetwoork jooyin godha. Akkasuma toora chaanaal yuutuubii keenyas sabiskiraayib, laayik, sheerii fi mallattoo bilbilaa cuqaasaa dabalataan taaktookis mallattoo pilaasii tuquudhaan maatii keenya ta'a. Gabaabumatti pilaatfoormii kanneen akka feesbuukii, X yookiin tiwiiterii, telegiraamii fi yuutuubiin nu hordofuu dandeessu. USCN onkololeessa 7 booda gargaarsa waraanaa hanga galmee Israa'elii fi ergite. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa bara baajataa kana Awustiraaliyaa dabalatee bakkeewwan idil addunyaa haaraa 5 eebbisiisuuf. Waraanni Israa'elii gareewwan hidhattoota Iraan deeggaraman gamachaatiin yeroo lolu baha giddu galeessaa walakkaa jaarraa keessatti jeequmsa guddaa isa mudateera. Israa'el lola itti fufti jechuun ministeerri muummee Beniyaamin Netaniyaahuun waggaa haleellaa Hamaas onkololeessa 7 raawwatame irratti dhaadataniiru. Bara kana injifattoonni badhaasa Noobeelii onkololeessa 7 hanga 14tti kan ifooman yoo ta'u, badhaasni hawwataa ta'e ja'an kun guddina saayinsii, diinagdee, ogbarruu fi gara nagaa ta'etti argamu badhaasu. Torbaan lamaan darbe keessa humni waraanaa Itoophiyaa hedduminaan gara naannoo Amaaraa bakka fincilli waggaa tokkoof itti raawwatametti bobbaasuun isaa ni yaadatama. USCN onkololeessa 7 booda gargaarsa waraanaa hanga galmee Israa'elii fi ergite. Ameerikaan Israa'el bara darbee onkololeessa 7 waraanni Gaazaa irratti eegalte yoo xiqqaate gargaarsa waraanaa doolaara biiliyoona 17.9 akka dhiyeessite gabaasni piroojeektii baasii waraanaa yuunivarsiitii Biraawun jedhamu ni mul'isa. Gabaasni waggaa haleellaa Hamaas durfamu kibba Israa'el irratti raawwate irratti ba'e kun akka jedhutti baasii sirna ittisaa misaa'elaa Israa'el Iroon daa'imii fi diviidii islaangii guutuuf bahu doolaara biiliyoona 4 akkasumas mallaqa qawwee fi boba'aa jeetti akka dabalatu ibseera. Gabaasni kun akka jedhutti yeroo sanatti mallaqni doolaara biiliyoona 4.86 dabalataan hojii waraanaa Ameerikaa baha giddu galeessaa keessatti hojjetameef dhiyaateera. Lakkoofsi kun baasii duula waraanni Ameerikaa haleellaa Huutii galaana Diimaa fi galoo galaana Edan keessatti raawwatame dhaamsuuf geggeessaa jiruun wal qabatee kan dabalatu yoo ta'u, gareen Yaman keessa jiru kan uummata Gaazaa waliin gamtaadhaan raawwataa jira jedhe. Shallaggiin kun kan godhe Liindee G. Belmis, Profeesara mana barumsaa mootummaa Joon F. Kennedy Harvard kan erga haleellaa adoolessa 11 raawwatame asii baasii waraanaa Ameerikaa madaaltee qorattoota Wiiliyaam D. Hartungii fi Steven Semler waliin. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa bara baajataa kana Awustiraaliyaa dabalatee bakkeewwan idil addunyaa haaraa 5 eebbisiisuuf. Gareen aviyeeshinii guddichi Afrikaa kan ta'e daandiin xayyaara Itoophiyaa waggoota lamaan dhufan keessatti gara Awustiraaliyaa balali'uuf karoorfamee dabalatee bara baajataa kanatti bakkeewwan balallii haaraa 5 dabaluudhaan qaqqabamummaa
idil addunyaa isaa babal'isuuf akka jiru hoogganaan olaanaan daandii xayyaaraa beeksisaniiru. Tarkaanfiin kun qaama tattaaffii daandii xayyaaraa kun tajaajila addunyaa fi baay'ina xayyaaraa isaa cimsuuf itti fufee jirudha. Hojii gaggeessaan kun daandiin qilleensa Itoophiyaa aveeshinii Afrikaatiin adda duree ta'ee bara 2035tti galii waggaa doolaara miiliyoona 25 argachuuf galma guddaa galmaan ga'uuf hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Karoorri kun waggaatti imaltoota miiliyoona 67 geejjibsiisuuf kan dabalatudha. Waraanni Israa'elii gareewwan hidhattoota Iraan deeggaraman gama dachaatiin yeroo lolu baha giddu galeessaa walakkaa jaarraa keessatti jeequmsa guddaa isa mudateera. Israa'el lola itti fufti jechuun ministeerri muummee Beniyaamin Netanyahuun waggaa haleellaa Hamaas onkololeessa 7 raawwatame irratti dhaadataniiru. Israa'el galmi ishee Gaazaa keessatti qabdu Hamaas dhabamsiisuu fi namoota booji'aman hafan deebisuu ta'uu obsiteetti, garuu lamaan isaaniiyyuu waraana kana waggaa tokko booda galma ga'uu hin dandeenye. Israa'el waggaa kana irratti haleellaa kallattii adda addaa irraa 10 hedduu kan dhoorkite yoo ta'u, piroojeektii kaaba Gaazaa fi Libaanos irraa fuguggeeffame fi misaa'ela lafa irraa gara lafaatti Yaman irraa dhukaafame dabalatee Israa'el haleellaa haaraa kaaba Gaazaa keessatti kan jalqabde yoo ta'u, bakka sanatti Hamaas injifachuu dadhabdeetti. Torbaan darbee misaa'ela waraanaatiin Iraan irratti haloo ba'uu eegamu irratti yaaddu itti fufteetti. Bara kana injifattoonni badhaasa Noobeelii onkololeessa 7 hanga 14tti kan ifooman yoo ta'u, badhaasni hawwataa ta'e 6 kun guddina saayinsii, diinagdee, ogbarruu fi gara nagaa ta'etti argamu badhaasu. Badhaasni kun jalqaba bara 1901 kan kenname yoo ta'u, mo'attoota yookiin badhaafamtoota Maazer Tereezaa irraa kaasee hanga Maartiin Luuter Kiingii namoota dhuunfaa qofaa miti, dhaabbileenis badhaasa kana mo'achuu danda'u. Akkasumas yeroo baay'ee namoonni yookiin dhaabbileen hedduun yookiin namni dhuunfaa fi dhaabbati tokko badhaasa Noobeelii qooddataniiru. Oduu xumuraatiin, milishaan yeroo dheeraaf of ittisuu saba Amaaraa Itoophiyaa keessatti sadarkaa lammaffaa mootummaa federaalaa humnoota naannoo hidhannoo hiikachuuf erga yaaltee booda eebla bara 2023 hidhannoo qabatee mootummaan ibsi yeroo hatattamaa Amaaraa kan namoota gara miiliyoona 23 ta'an keessatti hagayyaa 2023 labse. Kun ji'a Juun keessa yeroo xumuramu jeequmsi itti fufee jira. Faannoon Itoophiyaa gara waraana biyya keessaatti deebisee harkisaa jechuun yaaddoon uumamee ture. Torbaan lamaan darban keessa humni dabalataa waraana federaalaa hedduun kan raawwatame yoo ta'u, qondaaltonni faannoo waliin waliigaltee uumuun shakkaman hedduun hidhamaniiru jechuun maddi nageenyaa maqaan isaa akka hin dhahamne kan dubbate AFP'tti himeera. Mootummaan milishaa duubatti deebi'uu himatee kibxata darbee gareen mirga falmuu Amnesty International Amaaraa keessatti hidhamni jumlaan fedhii malee akka ture kan ibse yoo ta'u, aangawoonni miseensota hawaasa barnootaa tokko dabalatee tarree dhibbaan lakkaa'aman hidhamuu qaanii
dhufaniiru. Duulli waraannii fi poolisiin Itoophiyaa naannoo Amaaraa akka fedhii malee namoota jumlaan hidhuu fi adeemsifamaa jiru mootummaan olaantummaa seeraa guutumatti tuffachuu isaaf ragaa caaluudha jedhan Daarektarri naannoo Amnestii Taageeri Chaaguuti. AFP'n odeeffannoo kana of danda'ee mirkaneessuu kan hin dandeenye yoo ta'u, aangawoonni naannichaa akka hin seenne haalaan daangessaniiru. Walitti bu'iinsi humnoota federaalaa waliin humnoonni federaalaa fi faannoon adoolessa 17 magaalaa Amaaraa Dabaarkii jedhamtu magaalaa guddoo Finfinnee irraa gara kaabaatti naannoo kiiloomeetira 750 fagaattee argamtutti walitti bu'uun yoo xiqqaate namoonni 9 du'uun isaanii ni beekama. Irra caalaan isaanii lammiilee nagaa. Faannoo milishaan baay'inaan of danda'ee fi ajaja giddu galeessa dhugaa hin qabne waggaa darbe keessa humnoota federaalaa irratti haleellaa cimsaa kan ture yoo ta'u, yeroo gabaabaaf magaalotaa fi hedduu qabateera. Faannoo fi lammiileen Amaaraa hedduun bara 2020 hanga 2023 gidduutti waraana biyya keessaa gara jabeessa naannoo ollaa Tigraay keessatti finciltoota irratti geggeeffame irratti humnoota mootummaa federaalaa cinaa wal lolan. Amaarri lafa Tigraay yeroo dheeraaf himachaa turan to'achuu akka danda'an abdachaa kan ture yoo ta'u, waliigaltee nagaa adoolessa 2022 muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi Tigraay gidduutti mallattaa'ee keessatti kun yeroo hin dhugoomne hedduun gantummaa itti dhaga'ame. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya, oduun keenya kaarraaf qabannee kanuma waan nu duukaa turtaniif galatooma. Turtii gaarii qabaadha.